Akkam jirtu hordoftoota keenya hojii irraa dandamaaduu yeroo kanaaf qopheessine isiniif dhiyeessinaa dhiyaadha. Kaaba baha Itoophiyaa bakkee Sudaan daangessutti waraana mootummaa federaalaafi humnoota Tigraay gidduutti Sambata ganama walitti bu'iinsi mudachuu maddeen garagaraa dubbatan. Walitti bu'iinsa kana abbaa eegalee irratti bulchiinsi Tigraay TPLF'n hoogganamuu fi mootummaan federaalaa wal himachaa jiru. Walitti bu'iinsi kun hooggantoonni gartuu TPLF bulchiinsa yeroo mootummaa federaalaatiin hundaa'ee diiganii aangoo erga taphatan booda isaanii fi mootummaa federaalaa gidduu muddamni erga cimee booda mudate. Aangoonni naannoo Tigraay harkaa qaban raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa gama lixa Tigraay bakka addaa Sharariinaa jedhamutti ifatti waraana baneera jechuun himatan. Aangoonni bulchiinsaa yeroo Tigraay irraa aangoo fudhatan akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 25 bara 2018 ibsa baasaniin mootummaan federaalaa barii adoolessa 25 bara 2018 eegalee lixa Tigraay kallattii Sharariinaatiin ifatti waraana baneera jechuun ibsan. Sambata ganamaa waraanni eegalee qophiiwwan kana dura turan qophii waraanaa tuttuqqii fi haleellaa diroonii eegalee hordofee ta'uu eere. Himannaa aangoota Tigraay irratti gama mootummaa federaalaas ta'ee raayyaa ittisa biyyaatiin wanti ifatti jedhame hin jiru. Tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa akkasumas dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa irraa deebii argachuuf yaaliin taasise kan hin milkaa'in ta'uu ibsuudhaan kan gabaase BBCdha.